Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya alaa fi keessa jirtan nagaan nagaan kiyyaa fi salaamtaan tiyya bakkuma jirtan hundatti gaaraa fi laggeen qaxxaamurte isin haadha qabu jechuun dhabamsa obbolummaa isiniif dhaamee nagaan isin jiraatu isiniin jira. Har'aan obboleessi keessan ilma Oromoo keessan chaayinaala yuutuub chaayinaala tokko banadhee odaa siistam kan jedhu qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'uun guyyaa asumaan isiniif sun barbaada. Isa lammaffaadha gaafa akkuma yuutuub kana bantanii sabiskiraayib gootanii qaxalee keessan ilma keessan jajjabeessuu akka hin daganne asumaan dhaamsa isinii dhaamuun barbaada. Kan lammaffaadha obboleessi keessan ani maqaan yuutuub chaayinaalii kiyyaa odaa siistam yoo ta'u har'a asumaan daariktuma kaniin dhimma shan irratti haala yeroo kanarratti waa shan qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Tokkoffaa irratti idil addunyaan dhimma Itoophiyaa maal jechaa jirti. Isa lammaffaadha US'n jenosaayidii dhimma Tigraay keessatti uummanni siviiliin maal tahaa jira waan jiru irratti addunyaan maal jechaa jirti. Isa sadaffaa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hoo maal keessa jira akkam jechaa jirti addunyaa fi uummanni hundinuu maal jechaa jira. Afuraffaa irratti dhimma filannoo Itoophiyaatiin wal qabatee taajjabtoonni Itoophiyaan nu filannoo teenya haa taajjabaniif affeerratan biyyoota addunyaa 50 irraa kan waammatan maal jedhan. Isa shanaffaadha Daani'el Kibret filannoo amma marsaa 6ffaa kana dhuunfaatti dorgomuuf akka deemu dhimma kana irratti har'aan tana guyyaa paarlaamaan irratti ifee jira. Kana irratti Oromoon maal jechaa jira kan jedhu asumaan itti basuun isiniif dhaamuun barbaada. Inni tokkoffaadha. Idil addunyaan maal abiyyiidhaan jette kan jedhu guyyaa kaleessaa gurraan dhala 26 idil addunyaa irraa waraqaan Dr. Abiyyiitti ergamte Dr. Abiyyiin mana sirreessaa yookaan mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaatu gaafa guyyaa gurraan dhala takkaa akka mana murtii addunyaa dhiyaatu waraqaan isaaf ergamte kaleessa guyyaa gurraan dhala 26 akka harka keessa maddi keenya garasii ni mul'isa. Dhimma jenosaayidii Itoophiyaa kanarratti wayatu kan dubbannu ta'u waraanni Suudaan waraanni Shaabiyaa fi waraanni Dr. Abiyyiidhaan geggeeffamu kan Itoophiyaadha. Jenosaayidii uummata nagaa siviilii irratti kan uummata naannoo Tigraay irratti kan hojjechaa jiru ta'u miidiyaaleen addunyaa hundinuu dubbachaa kan jiran Joo Baayiden pirezidaantiin Ameerikaadha. Daariktii dhimma kana addaan baafatee fixee osoo isa wajjin dubbatiin kan murtii irratti kan isa wajjin marii diduudhaan dhimma kana daariktii Suudaanii wajjin kan mari'ate ta'u kana maddi keenya gara sanii ni odeessa. Dhimma sadaffaa kaniin har'a waa'ee sadeen isinii qabadhe dhuferra dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo maaltu godhamaa jira akkamirra jiran kan jedhudha. Dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa Qaallittii keessatti argamanii haala yaaddeessaa ta'e ammallee akkuma mul'atutti jira. Inni tokkoffaan obbo Jowaar Mohaammed dhimma mana hidhaa kan keessatti kan argamu nama biraa fakkaatee mul'achuudha.